Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni ziyaattuu akkam naga keessanii baga naga jiraatanii isiniin jedha. Hayyee kaarra waan ajaa'ibaa tokko isinii fidee dhufe akkaataa kaardii biyyatti ergan yookaan rasiida biyyatti ergan shariyaa sawaa fi zeenii irratti illee lachuu bakka tokko isin barsiisuudhaaf qabadhee dhufee na wajjin tura. yuutuubii kiyya laayik sheer sabskiraayib godhaa, yaada qabdan koomantii irratti barreessaa isiniin jedha. Hayyee gara qophii barnoota kennaa deemnaa. Laayik gochuu sabskiraayib gochuun irraanfatinaa isin. Hayyee gara barnoota kennaa deemnu zeenii isin argisiisaa jalqabaa. Shariyaa zeenii kuloo najmaa goonee tokko yeroo sadii goonee murabbaa goonee okeetti goone. Kuloo haala kanaan nu fiddee achiin booda ergasiin haala kanaan nu fiddeen booda achiin booda lakkoofsa Itoophiyaatti guurra duwwaa 2519 jennee itti guurra. Erga akkanatti itti guurree booda achiin booda seendi tana dhufuudha. Seendi erga goonee booda kaardii aga erguu barbaadnu nuu fiddii kaardii san irratti tuqnee seendi itti goona alaaxuul ergamtii jechaadha. Akkana kun ka shariyaa zeeniiti hin irraanfatina. Kasawaa isin argisiisama kun ka zeeniiti. Hayyee kasawaa yoo isin argisiise kasawaallee najmaa goonee tokko goonee sadi afur goona gara jechaadha. Kun kasawaati. Tokko sadi afur murabbaa goonee akkuma argaa jirtan kana akka hin irraanfannee isiniin jedha. Kun kasawaati kunoo. Najmaa tokko sadi afur murabbaa fedhu kun kasawaati. Achiin booda maal goona seetanii achiin booda okee irra goona. Okee irra yoo goone ay keessa amma lakkoofsa tokko hanga afurii nu fida. Tokko hanga afurii isiin nu fiddu kana keessaa nu intarnaashinaal bakka jettu tana lakkoofsa sadi isii irratti sadi tuqnee seendi itti goona jechaadha. Sadi tuqnee seendi yoo itti goonu achiin booda haala kanaan nu fide tokko hanga 13 nu fide. Tokko hanga 13 kana keessa Paakistaan, Afgaanistaan, Baangilaadesh, Ijipti, Indiyaa, Indoneesiyaa, Joordaan maalli jedhee dhufa. Kanneen keessa Itoophiyaan amma hin jirtu. Itoophiyaan waan hin jirreef maal gochuu qabna? 99 tan asii barreessinee seendi goona. Itoophiyaa barbaadachuudhaaf jechaadha. Itoophiyaan amma kuluu keessa jirti. Bakki isiin jirtu kunoo. Lakkoofsa 21 irra argamte jechaadha. 21 barreessinee kaardii sawaa biyya erguudhaaf jechaadha. Seendi itti goona. Seendi itti goonu Itoophiyaa bir jetti 50 Itoophiyaa bir 100 Itoophiyaa bir 250 Itoophiyaa bir 500 Itoophiyaa bir jetti isin 50 erguu barbaaddanii 100 erguu barbaaddanii 250 erguu barbaaddanii 50 500 erguu barbaaddanii kana keessa fakkeenyaaf mi'a nama akkuma garuu kaardii keessan qabu isinuma barsiisuudhaaf tokko tuqee seendi itti godha jechaadha. Achiin booda maal naan jedha please enter the assignment number jedha. Lakkoofsa Itoophiyaa nama kaardii biyya erguu fi barbaaddu san duwwaa 2519 jettee koodii wajjin akkanatti itti guurtee achiin booda seendi itti gochuu qofaa isiniin jedha. Barnoonni kennadhaa kana fakkaata. Laayik sheer sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Shariyaa haala kanaan biyya ergan kaardii sawaa irratti isiniin jedha. Gara biraatiin ammoo shariyaa sawaa irratti jechaadha. Shariyaan tokko ni kenniti, tokko hin kennitu. Beekuu hin dandeettanii warri Suudii keessaa amma najmaa goonee sawaadha kunillee jechaadha. 8 yeroo sadi goone okee itti goona. Okee yoo itti goonu ammallee kunillee akkuma kakaanitti dhufe. Kun garuu rasiida biyya erguu miti. Akka waliin isin harkaan dhawne rasiida biyya erguu miti. Majjana gootanii biyya bilbiluudha. Lakkoofsa 9 itti barreessina ammallee Itoophiyaa barbaadachuudhaaf jechaadha. Okee itti goona. Shariyaan hundi hin kennitu ammoo tokko kennaa isiniin jedha. Akka hin irraanfannee maa kennuu dhabdeeti jettanii akkanaan gaafannee fi ammas Itoophiyaan ay keessan jirtu ammallee ni barbaadannaa yookaan jirtu Allahu aalam. 9 itti barreessina ammas seendi itti goona. Kunoo Itoophiyaan 15ffaa fi 16ffaa irra jirti jechaadha. Majjana gootanii biyya bilbiluudhaaf kaardiin bilbiluu akkanatti majjana gootanii biyya bilbiluu irra gaariidha.
lakkoofsa 15 irratti 15ffaan kun meeqaan jedha 15 irra goonee ilaalla 15 irra goonee seendeetti goonu kuno Angel for the international minutes to Ethiopian world for one day only 6 year riyaala jahaan jechaadha daqiiqaa 14 guyyaa tokkoof keessa isiniteetti riyaala jahaan Itoophiyaa daqiiqaa 14 guyyaa tokkoof keessa isiniteetti jechaadha. Okay. Duuba deebinee ammallee kaan laaluudhaaf jechaadha 888 goone dafee isin argisiisuudhaaf viidiyooleen isinitti dheerate akkaataa majjaana biyya ittiin bilbiltan shariyaa sawaa irratti jechaadha. Kuloo xariiquma kanaan dhuftanii viidiyoo waan dheerateef dafee wannaa godhee reefii 14 irra isin argisiise amma 15 irra isin argisiisa 15 meeqaan jechaadha kun 15 irratti isin argisiisa seendetti goona kuno injoo riyaala 25 jecha daqiiqa 25 injoo international minutes to Ethiopian world for 7 days only for 3 sirteen jedha riyaala 10 daqiiqa 25 guyyaa torbeef keessa isiniteetti jechaadha riyaala 10 yoo itti guuttan hanga torbee tokkotti yookaan torkillee yoo argattan yookaan argachuullee baattan hanga isin fayyaddii jechaadha. Kuloo haala kanaan itti fayyadamuu dandeettanii achiin booda lakkoofsuma tokko ta'uttanii tumaan seenditti gochuu dandeettanii anama kaardii waan keessa qabu hin qabneef seenditti godhuun barbaanne barnoonni keenya kana fakkaataa yoo isinitti tole sheer laayik sabskiraayib godhaa isiniin jedhaa turtii gaarii isin haa ta'u viidiyooleen isin dheerattee jira.